Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa News Network oduu keenyarraaf qopheeffanneen isinitti himaa an Biqilaa Amanuuti. Dhaabbileen amantaa wixinee labsii haaraa dhimma amantaa irratti qophaa'ee morman. Ministeerri nagaa Itoophiyaa dhimma amantaa irratti labsii wixinee haaraa kan dhimmoota adda addaa of keessatti qabatee jiru qopheessuusaa ifa godhee ture. Labsicha keessatti gochaawwan manneetii amantiif dhorkaa ta'an dabalatee lafti awwaalchaa fi waaqeffannaa akka itti kennamu irrattis qajeelfamoonni tarreeffamaniiru. Labsii wixinee keewwata 32 fi kutaa 6 qabu kana keessatti manneetiin amantaa kaayyoo amantii hundeeffamanii fi galmaa'aniif alatti socho'uu, iddoowwan seeraan dhorkamanitti lallabaa amantaa adeemsisuu, dhaabbilee mootummaa manneen barnootaa keessatti lallabuu, daddabarsa maallaqa seeraan alaa amantii ofii inni kaan dirqamaan akka hordofu gochuu kan jedhu dabalatee dhorkaawwan biroo kaa'eera. Wixinee labsii bahe kana irratti manneetii amantaa warra wangeelaa dabalatee manni maree islaamummaa komii qabaachuu ministeera nagaaf xalayaa barreessuu isaanii ibsaniiru. Manni amantaa warra wangeelaa labsiin kun yommuu ba'u kan dhaabbileen amantaa irratti hin hirmaanne ta'uu himuudhaan labsichi iftoominaaf walqixxummaa akka hin qabne ibse. Manni maree waliigalaa dhimmoota islaamaas labsicha keessaa bakka komii irraa qabu adda baasee komiisaa akka dhiyeeffate ibseera. Itoophiyaa keessatti labsiiwwan yeroo adda addaatti ba'an illee hojiirra oolmaansaa baay'ee kan hin mul'anne ta'uun ni beekama. BBC'n xalayaa komii waldaa warra wangeelaa ilaaleeraa jedhee akka gabaasetti mootummaan Itoophiyaa akka uummanni biyya isaa jaallatu gochuurra labsii dirqisiisaa baasee akka uummanni mufatu taasisaa kan jedhu xalayaa kana keessatti hammatameera. Labsii haaraa kana keessatti daandii irratti amantaan akka hin lallabamne dhorkaan kaa'amee jira. Waldaa warra wangeelaa qabxii kana mormee jira. Waldichi labsiin kun qajeelfama heeraa mootummaan dhimma amantii keessa hin galuu kan jedhu faallessuu akka danda'u yaaddoo qabaachuus ibseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa namoonni sababa labsii hatattamaatiin hidhamanii turan akka gallakkifaman gaafate. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti gaggeeffamuun walqabatee labsii yeroo muddamaa hagayyaa 4 bara 2023 eegalee baatilee 10f hojiirra oolaa ture yeroon isaa xumuramuu hordofee namoota yeroo labsichaatti hidhaman akka gadhiifaman koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishinichi hojiirra oolmaa labsii kana irratti hordoffii fi qorannoo qabiinsa mirga namoomaa geggeesseen naannichatti walitti bu'iinsa kanaan walqabatee namoota nagaa irratti ajjeechaa, miidhaa qaamaa, hidhaa fi saamichi akka raawwatame mirkaneessuusaa ibseera. Miseensa paarlaamaa kan ta'an Kiristiyaan Taaddalee dabalatee namoota siyaasaa fi gaazexeessitoonni hedduu yeroo labsii kanaa keessatti to'atamanii mana hidhaa keessatti akka argaman koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Koomishinichi namoota adeemsa raawwii labsichaa keessatti hidhaman akka gadhiifaman, daangeffamoonni sochii akka kaafamanii fi tajaajiloonni hawaasaa akka eegalan waamicha dhiyeesseera. Ministeerri daldalaa ji'a dhufutti gatiin boba'aa akka hin daballe beeksise. Ji'a waxabajjii keessa gatiin laambaa tokkollee kan dabalu hin jiru jechuudhaan ministeeriin daldala Itoophiyaa beeksiseera. Gatiin qinxaaboo boba'aan ittiin bitamu kan baatii caamsaa keessa turetu waxabajjii keessattis hojiirra oola. Amma beenziin litiriin tokko qarshii 78 fi saantima 67 yeroo gurguramu naaftaa adii fi keeroosiniin litiraan qarshii 79 fi saantima 75 akkasumas naaftaa gurraachi qal'aan qarshii 62 fi saantima 36 naaftaa gurraachi furdaan qarshii 61 fi saantima 16 kan xayyaaraa qarshii 70 fi saantima 83 tti gurgurama. Waxabajjii keessas isuma kanatu itti fufa malee kan dabalu hin jiru jedhameera. Oduu keenya kan itti aanuun alaabaan Filisxeem paarlaamaa Faransaay keessatti mul'ate. Walga'iin yeroo lammaffaaf diigameera. Walga'iin paarlaamaa Faransaay yeroo lammaffaaf adda citee diigameera. Sababni isaa immoo miseensonni paarlaamichaa kan Filisxeem deeggaran yeroo irraa gara yerootti dabalaa jiraachuudha. Walga'iin inni lammaffaa kun kan diigamuu danda'e miseensonni dhaaba siyaasaa La Francis Insoumise alaabaa Filisxeemii wal fakkaatu uffatanii galma erga seenanii booda deeggarsa Filisxeemiif qaban agarsiisuu isaaniitiini. Miseensota paarlaamaa kan biroo irraas deeggarsa argatanii Filisxeemiif xiyyeeffannaan haa kennamu jedhamnaan afyaa'iin walga'icha adda kutuuf dirqaman. Torbe darbe keessas akkasuma walga'ii paarlaamaa irratti miseensonni alaabaa Filisxeem qabatanii Gaazaaf xiyyeeffannaan akka kennamuuf gaafannaan adda citee ture. Oduu keenya kan xumuraatiin Isloovaaniyaan Filisxeemiif beekamtii biyyaa kennite. Biyyoonni Filisxeem akka biyya walbaatti lakkaa'uuf beekamtii kennan dabalaa jiru.
Biyya Awurooppaa bahaatti argamtu Slovaaniyaan weerara Israa'eliin kan dhumaa jiran uummanni Filisxeem akka abdii boruu horataniif beekamtii kennuufiin barbaachisaadha jetteetti. Caffeen biyyattii yaada mootummaan dhiyeesse kana kibxata darbe erga mirkaneessee booda Filisxeem Slovaaniyaa biratti akka biyya walabaa fi birmadummaa qabduutti beekamtii jechuudhaan ifatti alaabaan Filisxeem kan biyyattii cinaatti fannifameera. Muummichi ministeeraa Slovaaniyaa Roobert Golob roobii kaleessaa beekamtii kana ifatti yeroo beeksisan akka jedhanitti beekamtii biyyi isaanii kenniteefi kun Filisxeemota West Baankii fi Gaazaa keessa jiraniif abdii guddaa kan ta'udha. Miseensota gamtaa Awurooppaa ta'an 27 keessaa 12 Filisxeemiif beekamtii biyyaa kennaniiru. Sweden, Poland, Hungary, Czech Republic, Rumaaniyaa, Bulgaariyaa, Spain, Norway, Cyprus, Slovakia, Slovaaniyaa fi Ireland Filisxeemiif akka biyya walabaa fi birmaduutti beekamtii warra kennanidha. Faransaayii fi Beeljiyeem dhimmicha irratti yaadaa jiru. Filisxeem baroota dheeraaf beekamtii akkasii gaafachaa turan. Israa'el garuu Filisxeem akka biyyaatti jiraachuun anaaf sodaa nageenyaa kootii jechuudhaan balaaleffataa akkuma turte ammas ittuma jirti. Kan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa News Network oduun keenyaarraaf qopheeffanne kan hagammaati nagaan.